لا دبينا كسمت أيو تسقط دبينا كسمتي አይገናኙም ባልና ሚስት ከሆነ ግን ችግር የለውም። ይኸውልሽ ሙስሊም ሆነ ፍቅረኛዎች ይባል ነገር የለም። በቃ ይኸውልሽ ሲጀመር ፍቅረኛ ሙስሊም ሆነሽ ፍቅረኛዎች ሆነ ብለሽ ከባለሽ በቃ ባልሽ ወተሻል። ፈይኑ በዚህ በረመዳን ወቅት ማለት ነው ባልና ሚስት ከአፍጥር በኋላ አብረው ይተኛሉ። ወለርጊና አዩ ሆነ ከስንደለብ አይኑ ብሉ ጋር አሸከ ብር ሲጋር ብሉ ሰጅብሲ ጀጂን uummatatti himamu. Uummata kamiin? Uummata najaalatus najibbus. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtootaa fi hordoftoota koo annagaan qaba galata rabbii egaan har'a kokkolfaatiniin dhufe badeetiniin jirasi waan hin badeef kaa yeroo hundayyuu kana isiniin jedha har'a dhuguma jechuudha kan badeenuman beeka garuu xiqqoo biizii ta'e kanumaaf hin badee kanattaan see viidiyoo yargeetiniin ture jechuudha ayyuu fi Saidoon kan warhabani na ayyuun immoo piraankiin Saidoo taasisetti ofishiiti piraankii taate ofishiiti of deebitee raawwattee piraankii taate jechuudha na akkuma beekamu akkuma argitanitti wajjiniin bullu malee jechaanii turte Saidoon immoo lakkii wajjiniin bullu yookiin osoo ilmoo garaatti qabattee wajjin bullaa haadha manaaf abbaa manaa taaneeti yoo wajjiniin bullu eddas immoo ilmoo garaadhaa qaba kan ji'a lama garaadhaa qaba jettee isheen akka jetteenaan immoo osoo dhaltee lafaa qabaattee jireeni nan kolfeessa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee tokko na kofalchiisanii na garuu jechuudha Saidoo waan inni yeroo isiin dubbattu argee fi yookiin immoo dhaga'ee fi malee yookiin immoo aja kaameraa argeef akkasittiin isii faana qalladaa ture malee dhugaadhuma miti wanni kun jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo amantaa sana keessa jiraachuu baanne hiriyoota keenya warra amantaa sana qabanii hedduutu jira jechuudha hin deeggadhu waggaa meeqa sanatti fakkaata waggaa 8 kana waan akkasii natti fakkaata asuma magaalaa alamganaa kana keessa jechuudha hiriyaa takka qaba musliima abbaan manaa isiin kiristaanadha jechuudha mucattiin hin beektu akkuma kan amma keenna kana jechuudha irra haasawuun nutti ulfaata nuyi maaliif waan kana lakkiin sobaa erga soomana hiikeen booda wajjin rafuu dandeessaa yookiin immoo wajjin rafuu dandeessu jechuun in ulfaata nutti jechuudha yoo warra amantaa sana keessa jiru keessattuu jechuudha warra amantaa sana keessa jiru isuma dhugaatii mucaan kun amma viidiyoon isiin hojjette kuni namoota baay'eedhaaf barnoota ta'uu danda'a. Namoonni baay'een immoo sheemii jechuu danda'u jechuudha. Maaliif namni tokko bakka tokkottis bakka itti balleessuttis balleessa isaa itti himaa bakka itti waa'ee barumsaa tokko dubbatuttis immoo waa'ee barumsaa inni irraa haasa'ee sana itti himaa deemuun barbaachisaadhuma jechuudha. Wanti kun maal isinitti fakkaate soomanarra gaafa jiranii akka isaan waliin rafuu miti siree tokkorrayyuu akka isaan hin ciisnedha jechuudha kan dubbatamu haa ta'u malee immoo erga soomana hiikaniin booda baala tidaarii erga taateen booda yookiin immoo mana tokko keessa nama jiru tokko haadha manaaf abbaa manaa erga ta'aniin booda dhorkaa qabanatti fakkaatu jechuudha amma waa'ee mucattii kanaa isinii hima mucattiin kiristaanadha abbaan manaa isii kun musliimadha jechuudha mucattii waa'ee kana irraan beektu akkasuma yeroo baay'ee fiildii bahee dhufa namtichi abbaan manaa ishee kun fiildii bahee dhufa jechuudha yeroo fiildii bahee dhufu kanatti tara yeroo ramadaanaa irra dhufa yookiin immoo innaa soomni jirudha yeroo baay'eedhaan kan inni dhufu gaafa dhufu kana osoo sooma yeroo soomni hiikatu ga'utti sa'aatii soomni fixiriin suni ga'utti jechuudha osoo fixiriin inna osoo fixirii sana in faxariin jechuudha faxaraa osoo hin faxariin immoo osoo nyaata hin nyaatini si walii rafuun fedhanaan jedha jette mucattiin jechuudha inni akkamitti soomarra hooltee akkamitti waan akkanaa natti jettaa maal jennani akka kan kennatti jedhetti akka kan kennatti akka amantaa kennatti sooma ittiin hiikamayyuu warri baaratii daarii ta'anii sooma ittiin hiikamayyuu naan jedha jette isa dhugaa dubbachuudha jechuudha bakka girrimmi jenna jechuudha jiru miti dubartoonni tokko waliin ni naasaanii miti inna amma innaan viidiyoo ayyuu sana argu bakka micayyuu sanatti zinatti jette isa dhugaa dubbachuudha jechuudha zinatti jette bakka akkamitti kanan jedhuun inna anga viidiyoo sana anga dhumaatitti ilaalutti gaafinati ta'ee ture bakka Saidoon ayyuu jibbeetii
ayyuu fedha hirraan qabu bakka jibbeetiin hin jira sababa kana ta'eef akkana jedhee malee amantaa musliimaa keessa waan akkanaa hin jiru mucayyoo sunoo akkana jechaa turte jedhee hanga viidiyoo isaanii hanga dhumaatirra goote taa'ee dhaggeeffataa ture jechuudha dhugaa rabbii innaan dhumarra ga'u lakkaa Saidoon inna isiin sagaleedhaan dubbattu kaameraa illee dura isaatti lakkaa argee ture kanaaf akkas jedheenidha. haa ta'u malee wanti kun barumsa baay'ee qaba namoota hin beeknee fi barnoota hin ta'a jechuudha. Akkasumas Saidoon immoo dhumarratti dhugaadhuma rafamu jechaanii ture yookiin immoo sitti qallades naamna jechaanii ture garuu sila wanti kun akka dhugaan taane akkam akka ta'ellee erga waan kana jalqabani wanni kun dhugaadhumaan haati manaa fi abbaa manaa faxaraadhaan booda waliin rafuu hin danda'u moo hin danda'anii isa jedhu kana kutaa lammaffaa irratti irraa eegna jedhee abdiin qaba sababni isaa maanni isaantu jalqabeetii fide namoota baay'eedhaaf immoo wanti kun barumsa ta'uu danda'a akkasuma komentii jalatti namoonni baay'een kan jedhu sun jira wanti kun asirratti dubbatamu waan dubbatamu hin qabneedha waan asirratti dubbatamu hin qabne fiddan kan jedhanis hin jiranii akkasuma mooyyuu haala jirus kan himanis hin jiranii kan immoo safuu jedhanis hin jiranii wanti hundinuuyyuu safuu kan jedhamutu hin jiru jechuudha waan uumamee jiru tokko keessatti safuu wanti jedhamu tokko illee hin jiru sa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha maaliifini namoonni hundinuu jecha amantaa kam keessa yoo jiraadhu namni tokko dhiirri fi dubartiin tokko waliin jiraachuu jechuun safuu hin jedhamu namoonni baay'een amman gaafa ebil hin fuudhe yoo jedhani ni gammadaniif jechuudha hin fuudhe ilmoo godhate yoo jedhan immoo gammachuu sana daraniiti jechuudha kan isaan gammadan so ilmoon suni osoo jirri sun waliin hin jiraatin eessaa dhufte kana yaaduu qabdanii jechuudha isin gale malee safuu warri jettanii raawwattanii waan akkasittiin haasoftan kun beekoon akkamitti akkasii yaadan jechuudha maaliifini namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti waan hundumaa barbaada waan hundumaa guuttachuu barbaada waan hundumaa argachuu barbaada isin gale so kanaafuu nama tokkoof immoo giltsii taatee firii taatee jiraachuun safuu miti jechuudha safuu miti indawum jechuudha namoonni warra akkanatti safuudha waan akkana akkamittiin dubbatama waan akkana akkamittiin jedhama akkasitti waan miidiyaa irratti dubbatamu miti maal kan jedhan kuni warreen kan kanaan daran oolmaa kana keessatti argamanidha sa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha so kanaafiyyuu kuni safuudha kan jedhamu kuni safuu miti barumsa surmayyuu jechuudha namoota baay'eedhaaf barumsa ta'uu danda'a jechuudha namoonni baay'een fakkeenyaaf amantaa biraa keessa turte amantaa gara amantaa kana gaafa dhufanillee waa'ee kana kan irraa hin beekne jira jechuudha yeroo soomana irra jiran fa namoonni waan kana irraa hin beekne jiraachuu danda'a jechuudha so wantoonni kun akkasuma barumsi hin jira barumsa jiru irratti immoo dabalata namni dhuunfas immooyyuu wantoota jiru ibsuun wantoota jiru wal barsiisuun dirqamaa jechuudha isin galee so kanaaf iyyuu iddoo kanatti ayyuun garuu amma tokko waan barumsa qabu tokkodha kan ishiin hojjette haa ta'u malee dhuma isii akka nu argisiisan abdii qabna dhuma isii isaan irraa eeggannaa jechuudha kanataansee egaa wantoota baay'ee ayyuun balleessas turte jechaas turte waan isiirraa eegamuu hin qabne dubbataas turte hojjetaas turte garuu immoo maaltu godhuu hin danda'ama wanti godhan hin jiru ani har'as ta'u borus ta'u ayyuu fi Saidoonii wal faana haa jiraatan jedhee du'aa gochuu osoo hin taane gargara habaanis jedhee du'aa gochuu osoo hin taane walitti isaan naquudhaafis du'aa gochuu osoo hin taane ani rabbiinumti immoo Saidoo fi Sumayyaa bakka tokkotti ilmoo isaaniitiin walitti isaan deebisee fedha rabbii yoo ta'e immoo ayyuus haadha manaa lammataa taate amala gaarii qabaatte Sumayyaas jaallatte ilmaan isaas jaallatte waliin akka isiin jiraattu rabbiin kadhadhaa jechuudha so malee jarri kunis isiin kunis isarraa gargar haa baatu isiin sunis immoo ilmaan qabattee qubaatti haa rakkattu haa facaatu jedhee rabbiin isin kadhadhu keessa kootti illee hin yaadu jechuudha yeroo baay'ee du'aayin isaaniif godhu yookiin immoo rabbiin isaaniif kanan isaaniif rabbiin kadhadhu maalidha rabbiin Sumayyaa manatti ishee deebise Saidoodhaanis walitti araaramanii ilmaan isaanis bakka tokkotti walitti fidatanii gammachuu fi jaalalaa fi kabajaan akka isaan waliin jiraatanii jechuudha kan rabbiin isaaniif kadhadhu akkasuma immoo akkuma beekamu ayyuun kan ji'a 3 garaatti baadhee jira jettee jirti dhugaa soo ta'ee rabbii keessa isheedhaaf haa dhufu nama ilmoo argatee hammatee dhungatu rabbii si haa taasisu akkasuma immoo ilmoon maal akka taate gaafa sana hin bartii ilmoon haadha akkam akka marartu abbaadhaaf akkam marartee akka qabdu gaafa sana hin bartii jechuudha ilmoon akkam akka dadhabbii qabdu
gaafa garaarraa dibaattee gaafa dhaltee gaafa lafatti guddistee maal jettu daran sana jechuudha. Sumayyaadha firree yaaduu dandeessi. Kanaafiyyuu dhugaa hoo ta'e rabbiin kan milkii ishiidhaaf haa taasisu kan ammattee dhungattu isiidhaaf haa taasisuun jedha. Kanatti ansee Sumayyaa immoo rabbii nagaadhaan mana isheetti ishee naannessu isheen maatii ishee faana burraaqaa jirti bahaararra deemaa jirti mal viidiyoo wayii kaleessa galagistee argeetiin hin jira. Maashaallah hedduu takka namatti tola. Gammachuun kuni daran siifaa ammaatuuf siin jedha. Sayyidoo immoo zaqii kee jabeeffadhu dudda kee hidhadhu obsaan eeggadhu si deebiti obsaan eeggadhu akkasii nagaan naa tura kabajamtoota hordoftoota